Harka fuunee kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork torbanitti guyyaa 3 sa'a kanarraa eegalee kan isin bira ga'u qophiin keenya odeessaalee amma kaasee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya odeessaalee har'aatiinis akkuma baratame dhimmoota garaagaraa qabannee dhihaannee jirra. Dhimmoota kanneen irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Sa'aatii tokkoof qilleensarra oolaa qophiin kun hanga xumuraatti nu daawwadhaa kan isiniin jedhu. Ani Yihun Ingidaati waahillan koo Guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birruus na waliin jiru. Mee jalqaba irratti dhimmi kaafnu maal bira? Jalqaba irratti gameessi qabsoo Oromoo keessatti almost jaarraa tokko guutan Haaji Hassan Gammadaa namni jedhaman Arsii lixaa dhalootaanii guyyaa har'aa boqotanitti jiranii sirna awwaalcha isaanii guyyaa har'aa gaggeeffame akka kaleessaatti kan boqotanii waa'ee isaanii qooda isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban irratti gabaabsinee hin dubbannaa. Ajandaan keenya jalqabaa waa'ee gameessa qabsoo Oromoo Haaji Hassan Gammadaati. Hammallee caffeen bilisiginaa qalee qortaa'ee ture. Qortaa'ee irra gaafiin jajjabduun gaafatamte jirti. Gaafii gaafatamteef ammoo deebiin kennamti. Waliin madaaltu dhimmi caffee kanaan wal qabate gaafilee dhimmi nageenyaa fi diinagdee irratti bal'inaan wanni maratamin jira. Dubbiin daangaa Oromiyaa kaatee jirti. Waan gargaraatti irratti haasa'ame caffeen kun koriyaayyuu fixate waan caffeessu walumaa galatti maal fakkaata waan jedhu bal'ifna irra dubban. Dhimma kana wal qabatee dhugaa abbootii gadaa Karrayyuu tuutaa gadaa Michillee yeroo darbe qaama mootummaatiin jimlaadhaan duguugamanii gara dabarsuudhaaf yaaliin garaagaraa taasifamaa jira. Dhimma kana irratti caffee irratti maaltu jedhamee waan jedhus hin kaafna. Gara xumuraa irratti wixineewwan seeraa miseensonni mana maree United States seenaataroonni qopheessanii yeroo ammaa boqonnaa xumuraa irra gahanii jiran ni jiru. Wixineewwan seeraa kunniin seera ta'anii akka ba'aniif murtaa'anii jennaan dhiibbaan isaan mootummaa Itoophiyaa fi mootummoota Eertiraa irratti qabaachuudhaaf malan olaanaa akka ta'utu eegama. Kanuma ilaalchisuudhaan wixineewwan seeraa qophaa'an kunniin akka raggaaniif dhalattoonni Oromoo keessumaa kutaa Ameerikaa garaagaraa keessa jiran dhiibbaa adda addaa gochuu irratti kan isaan argamanii kan irratti illee akka hirmaattaniif waamicha dabarsuu irratti argamu. Dhimma kanas bal'inaan kan ilaallu ta'a. Kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti ceena. Dhimmi keenya ni jalqabaa akkuma Abrahaam dursee kaase gootni Oromoo gameessi qabsoo Oromoo keessatti illee yeroo dheeraadhaaf qooda gama isaanii bahaa turan Haaji Hassan Gammadaa gara fuula Rabbii godaanuu isaaniiti kan dhageenye jirru. Namni kun egaa uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa nama qabanidha. Keessumaa hawaasa naannoo dhaloonni isaanii akkuma jalqaba irrattis ka'e godina Arsii lixaa naannoo Shaallaattidha. Egaa namni kun jaarraa tokko olii fi kan isaanii addunyaa kanarra jiraachuudhaaf danda'anii akkanumaan umurii dheeraa jiraatanii qofammoo miti kan isaanii darbanii seenaa dhaloonni hin daganne seenaa Oromoon yeroo hundumaa yaadatu kan uummanni Oromoo illee kabajaa qabuuf garaagaraa raawwataniiti kan isaanii darbanii. Bu'uurumarraa kaasee qabsoo Oromoo fi sabboonummaa Oromoo yeroo ammaa jiruufis bu'uura kan jedhamu waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensummaadhaan qooda fudhachuurraa kaasee hanga qawwee kaasanii qabsoo Oromootiif mirga Oromootiif falmuutti nama gahanidha. Egaa dhibamanii torban lamaan tokkoof ergaa hospitaala Nageellee Arsiitti wal'aansarra turaniin booda kaleessaa galgala lubbuun isaanii darbuu dhageenye jirra. Haaji Hassan Gammadaa isuma suura isaanii argitanidha. Sirni awwaalchaa immoo namooti Oromoo bebbeekamoon akka Jawaar Mohammad, ulamaa'ooti, sheekonni, namooti hogganoota amantaa musliimaa guguddoon sirna awwaalchaa isaanii irratti argamanii sirna awwaalchaa isaanii har'a magaalaa Shashamannee keessatti raawwate. Dhalootaan Arsii lixaa Shaallaa ganda Sanbatee jedhamtu keessatti kan dhalatanii namni kun dhaloota jalqabaa warra sabboonummaa Oromoo bu'uureesse akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Maammoo Mazammir akkasumas Huseen Cirriif Hawaliin warra turanii akkuma yuuneen kaase waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa warra jalqabaa warra turanii ittaanee immoo warra waraana bilisummaa Oromoo keessatti qooda hangafaa warra jalqabaa turan keessaa nama tokkodha. Waggoota baay'eedhaaf sirnoota garaagaraa keessatti fincila Oromoon gaggeesse keessatti nama maqaan isaanii jalqaba irratti ka'aa jirudha. Akkuma suuraa isaanii irratti ilaalaa turtan namooti bebbeekamoon akka Haacaaluu Hundeessaa, Jawaar Mohammad dabalatee namooti
manguddoo kanatti dhiyeenyaan baay'ee sirriitti waliin turan waa'ee manguddoo kanaa seenaa isaanii iyyafataa turan akka turan ragaalee argaa jirtan kanarraa mirkaneessuun ni danda'ama. Namni kun jireenya jaarraa tokko ol nama jiraatanii jireenya hiika qabu nama jiraatan jechuudha. Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra jiru kanaaf immoo warra bu'uura kaa'an keessaa hangafa jecha. Hasan Gammada nama umrii waggaa 100 lakkoofsise nama umrii waggaa 100 lakkoofsise yeroo baay'ee in boqoto khaanin du'ella caalaa injaaree jedhanii injaarechuun fixatee garrabbiitti malee jedhanii namni kun nama Oromoo akkuma waayillan kiyyeedhan nama waan guddoo Oromoo ol tanaaf har'a Oromoon kutaalee addunyaa biyya gargar Ameerikaa fa'aa cufa Awustiraaliyaa bakka baay'eetti nama kana Oromoo waan isa bal'inaan irra dubbachuu jirti dhalootii amma jenereeshinii sadii khejra generation sadeen keessa warran gafaati jechu warri macaaf tulama akha huqubeeti addi bilisumma Oromoo abba qubee generationiti zen nu dargaggeeyinam jirtu alatot qubee khayadamna khanaachu generation sadeen keessa akha kun fa war hundeessani nama macaaf tulama chuni Abraham Khasuf yaale ture Taaddasee Birruufa barsun war jero jalqabaatiif Ayla Sillaasee magaal Finfinnee keessa taa'e dhugaa Oromooti faayit tolche garee sun keessa tokko namni kun ammallee dhiyeenna dhigammadaa fa'a walti dhiyeen jajjabaa qabaachuu isaa dubbatamanii qabsaa Oromoo beekama barwayyaanee eesbuuteen isa dhabamte qabsaa Oromoo ham lubbuun jiran hedduu waliin Leencoo Lataafa Daawud Ibsaafa warram jirkan hedduu waliin nama qawwee qabatee waliin Oromoo lola ture amma waggaa 100 waggaa exactly hin beekne akka namoota 130 iyyuu dhaqqabedhani nam guddaa Oromiyaa keessa gani dhuug jiraati jechuu dandeenya ardhaa jaare jira rabbi warra jannata nu godhenna nam guddaa gaaddisatu jigeechu nagaadha ummanni Oromoolee nama guddaadha kan inni dhabee keessumaa hawaasni naannoo mo'addatti maanguddoo kana dhabuun miidhaansaa guddaadha. haa ta'u teegaa duuti dhala namaa fi nooltu isaan immoo ayyaantuudha umurii hagana jiraatanii darbuun seenaa dhaloonni hin daganne seenaa dhaloonni irraa baratamu kana hojjetanii kana uummata isaaniitiif dhiisanii darbuun yeroo hundumaa waan isaan galateeffachiisuu fi seenaa keessatti illee nama yaadatamanidha. Sirni awwaalcha isaanii har'aa Shaashamanneetti akka raawwatameedha kan dhageenyee jirru. Sirna awwaalchaa kanarratti illee hayyuu siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee keessummoonni garaagaraa argamuu isaanii odeeffannoon gama miidiyaalee hawaasaa fi qaamolee adda addaatiin ba'aa turan illee ni mul'isu. Egaa wanti itti dabalatan yoo jiraachuu nama namoota akkasii yoon dhaga'u seenaa isaanii yoon dubbisu amma nama waggaa 100 wayi laf kanarra jiraate isayyuu bara jiraate keessatti Oromoodhaaf oolma guddaa nama oolee jalqabaa kaasee sirna waldaa Macaa fi Tuulamaa keessatti qooda jabaa nama qabaata turanii achi waraana bilisummaa Oromoo keessatti nama wallaansoo gochaa turanii bara Haile Sillaasee keessatti kamsaa yookiin roorroo Oromootiif warra roorroo Oromoo warra mormaa turanii dargi keessa mormaa ture namni kuni bara wayyaanee keessatti yeroo ce'umsaa booda Oromoon ganamuu baranii nama deebi'anii immoo qawwee qabatanii gara daggalaa bahanii ittaansee immoo jireenya baqaa keessallee akka turan seenaan isaanii hin himaa namni itti dhiyeenyaan beekan ka OMN dubbisee Haji eenyu guyyeeti Haji guyyee waan kan dubbatanii turanii dhalooti suni beektaa dhaloota akkam jaba paashinii akkasii dhaloota bara waggaa 100 dhugaa tokko qabattee osoo irraa sharafin dhugaa Oromootiif falmu jechuun siidaa guddaadha. Namni kun hinduune jechuudha. Namni kun hinduune hin jira bara ittaanu baroota ittaanu yaadatamaa jira. Ayya sirni gaggeessaa maanguddoo kana ardhaa bakka dhaloota isaa godina Arsii naannoo Shaashamannee Shaala naannoo sun gaggeeffamuu jira. Madhamaatiin dhalariyyaan uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwina gara toopik ittaanu dabara. Dhimmi keenya itti aanu dhimma wixinee miseensonni mana maree United States qopheessanii irrattidha kan inni fuulleffatu. Egaa wixinee kanaan wal qabatee kanaan duras bifa oduutiinis bifa odeessaaleetiinis wanti irraa dubbanne ni jira. Wixineewwan seeraa lama qophaa'aniiti kan isaanii jiranii HR 6600 fi S3199 kan jedhamudha. Wixineen seeraa kan jalqabaa HR 6600 kun koree dhimma alaatiif illee dhihaatee ragga'ee gara murtoosa xumuraa koongireesii achitti darbeeti kan inni jiru boqonnaa xumuraarra jira jechuudha. Murtoosan argannaan hojiirra ooluudhaaf waan danda'udha. Inni lammataas wixineedhuma kana deeggaruudhaaf akka qophaa'eetu himamaa
S3199 kan jedhamu jechuudha. Egaa wixineewwan seeraa kunniin kaayyoon isaanii inni ijoon maalidha waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Itoophiyaan gara daandii dimokiraasii gara daandii nagaa fi tasgabbii gara daandii kabaja mirga namoomaatti akka isheen deebitu gochuu kan kaayyeeffatanidha. Egaa ugguraa fi sochii uggura qabeenyaa akkasumas deeggarsa gama mootummaa Ameerikaatiinis ta'e dhaabolee idil addunyaatiin mootummoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiif taasifaman daangessuu dabalatee dhimmoota garaagaraa kan of keessaa qabanidha. Qoqqobbii jabaa kan of keessaa qabudha jechuudhaaf ni dandeenya. Wixinee seeraa kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessaa seenee jiraachuullee gabaasaaleen garaagaraa ni mul'isu. Gara sanatti haace. Wixineewwan lama jira yooneen akka kaaftu HR 66 ka jedhamu ka Koongireesii Ameerikaatiin. HR jechuun House Representative jechuudha. Representative jechuun Koongireesii Ameerikaati. Wixineen lammaffaa immoo S3199 ka jedhamu seenaatarotaan ka qophaa'e jechuudha. HR 6600 ka jedhamu Koongireesiin dhaan qophaa'ee koree dhaabbii dantaala Ameerikaatti darbee koreen sun mirkaneessee amma gara Koongireesiitti ka deemaati jiru. Ka lammeessoo S3199 kun koree dhimma alaatiif roobii dhufu. Borii jechuudha. Borii jechuudha. Sanarratti duulli garaagaraatti ka gaggeeffamaa jiru dhalattoota Oromoo fi dhalattoota Itoophiyaa kan mootummaa Itoophiyaa mormaa jiraniini. Wixineen HR 66 jedhamuu fi walumaa galatti bu'uurri isaa qoqqobbii Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa irratti deemaa jiru kuni tokko seera Itoophiyaa tasgabbeessuu nageenyaa fi dimokiraasii ka jedhu mata dureen isaa mata dureen kan lamaaniitu jechuudha. Qabiyyeewwan guguddoo garaagaraa qabaa tokko dhorkaa viizaa fi qabeenyaa ka jedhu waraana Itoophiyaa wajjin wal qabatee tasgabbii dhabe Itoophiyaa wajjin wal qabatee sirna gaafatamummaa mirkaneessuudhaaf Itoophiyaa keessatti dhukaasii akka dhaabatu gara mariitti akka dhufamu danqaan akka hin jiraanne ka godhuudha. Walitti bu'iinsi qaamolee walitti bu'iinsa babal'isan akka gaafatamummaa jalqabarratti dhorkaa viizaa fi qabeenyaa ka jedhu kun gaafatamummaa wajjin wal qabata. Sarbama mirga namoomaa keessatti warri hirmaannaa qaban akkasumas deeggarsa namoomaa warri danqan waraana Itoophiyaa keessatti waraana Tigraay qofa osoo hin taane waraana waliinii siviil waarii Itoophiyaa keessatti babal'isuudhaaf warri ifaajaa jiran gaafatamummaan akka jiraatu kan jajjabeessuudha. HR 6600 kun dhaabbileen Ameerikaa United Nation keessatti member yookiin miseensota mana maree kan ta'an biyyooti garaagaraa biyyooti miseensa neetota biyyooti gamtaa Awurooppaa ta'an gamtaa Afrikaa ta'an ni akka deeggaran achi keessattis akka hojiirra oolu dhiibbaan ka godhamu ta'a. Ka lammeessoo dhorkaa deeggarsa nageenyaa fi tasgabbiiti mootummaa Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaadha deeggarsa karaa nageenyaa fi tasgabbii mootummaa Ameerikaa irraa argatu ni daangessaa jechuudha. Sadaffaarratti qoqqobbii gama dhaabbilee faayinaansiitiin. Qoqqobbiin dhaabbilee faayinaansii irra godhamu kun liqaa dhoowwachuu yeroo idaa dheeressuufaa hin daangessu jechuun mootummaa Itoophiyaati. Qabeenyi dhaabbilee Itoophiyaadha kan namoota yakka waraanaa raawwatan Itoophiyaa keessatti yakka raawwatanis qabeenyi isaanii akka ugguramu ka jajjabeessu jechuudha. Afuraffaarratti dubbii gaafatamummaa mirkaneessuu wajjin waa wal qabatu qabiyyeen isaa walumaa gala jechaadha. Akka waliigalaatti akkuma jedhanitti World Order addunyaan ammaan tan kee jirtu gubbaatti guddaan rabbii biyya lafarratti rabbi taansi Ameerikaan biyya guddoo political influence international influence waan qabduufi akkuma maatii kamiyyuu keessatti abbaaf haati gubbaa jiranii obboleessi guddaan ittaana maandhaan hin jiraa jechuudha. Maatiin obboleessuuf ilmaan ofii jajjabeessuuf gizee iskool fasii ergan barnoota fa'oo deemtu yoo ati qabxii gaarii fiddee si badhaasu yoo ati kuftee si garafuu jechuudha. Si tumuu danda'u si reebuu jechuudha. Ameerikaan hammaaliif tolchite dhimma akkas World Order keessa powerful waan taateef waan kan tolchite jechuudha. Misiin maal jetti Itoophiyaa Stabilization Peace and Democracy Act Itoophiyaa keessatti nageenya akka dhufuuf Itoophiyaa naga tolchuuf nagaa akka taatuuf dimokiraasiin akka dhufuuf waan kan goonedha. Kanaafuu Itoophiyaan akka waliigalaatti nagaan qabdu nagaan hin jiru dimokiraasiin illee hin jiru. Kanaafuu dimokiraasiin akka dhufuuf karaa dippiloomaasiitiin yaallee dadhabne jirra gara ulee dhufamuu qabii
waan jedhe irratti yaada miseensi mammarii dhiyeesse mammarii New Jersey irra dhiyeesse namni kunini waan kana akka waliigalaatti Itoophiyaa qofa miti Eertiraa fi Itoophiyaa target godhuuf karoorfame wanniin kunini karoori kunini tokkoffaa nageenya biyyatti gargaarsa godhamam yoo Itoophiyaan yoo seeru kun kawjirrool taate ammaan dura Ameerikaan Itoophiyaa irratti qoqqobbii didiqqaa dadarbatteen dhiibbasiin biyyatti irraan dhaqqabde arguu jirraachuu diinagdee kiraayisiin diinagdee hammaan tan qaala'insi jireenya ol ka'ee gatiin beenzila samii tuxxee gatiin midhaan nyaata qamadii namni wanni rakkatee fi dhiibbaan Ameerikaa salphaan taatu jechuu ammaan tan yoo waan nu jenna harmaan gadi Abrahaam Tuttuqoo fi yaalee jira yoo guutuu baattan gargaarsa nageenya sanii goon isan dhoowwannaa maallaqa yookaan investimentii ammach nu roomuun argattanii investimentoodhaan carqaa carqaa Afrikaadha yookaan maani uffataan wal qabate warrooti bututtoo oomishan kun hedduun isaanii hawaasa fa'aa cufamuuf carraa kanatti isaan mudate kaan ammoo immigreeshin warrooti seera kan kabachiisan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa warri isaan deeggara warri waliin jiran akka isaan biiteen hin seen viiza keenyan akka isaan qabachuu hin dandeenye warri gaafa waraanii Tigraay bal'inaan godhama ture passport Amerikaa qabatee dhufe lola tur hammaan tan passport Amerikaa qabaachaa mootummaa kan tajaajila tur jircufti haleellaaf saaxilamuu jettee wantoota armaan gadi guutuu qaban jedhee laaf kaa'ee jira yeroon irra dubbateef deebi'a. Wixineen kun akkaan barbaachisaadha. Egaa Ameerikaan kanaan duras qoqqobbii garaagaraa gochaa turtee jirti haala Itoophiyaa keessa jiru irratti furmaata kaa'uudhaaf jechuudha. Wixineen kun qoqqobbiiwwan kanaan dura gataman kanneen akka Itoophiyaa gabaa agwaa keessaa haquu dabalatee uggura sochii qondaalota waraanoof qaamolee garaagaraa irratti taasifame dabalatee wixineen bifa haaraatiin qophaa'ee ragga'uudhaaf boqonnaa xumuraarra jiru kun hojii oolan dhiibbaan inni geessisu salphaa akka hin taanedha kan hubataa jirru. Wixineen kun hanga Itoophiyaa keessatti mirgi namoomaa kabajamee biyyattiin gara daandii nagaa fi dimookiraasiitti ceetutti hanga ulaan gargaarsa namoomaa banamee uummata rakkatee fi birmannaan barbaachisu martee taasifamuudhaaf danda'utti hanga rakkoon Itoophiyaa fi naannoo sanatti mudatee jiru sun fala argateera jedhamee itti amanamutti kan hojiirra oolu akka ta'edha kan himamaa jiru. Keessumaa qooda fudhattoota waraanaa kaabaa isaan wal waraansa biyyattii hammeessan wal waraansi biyyattii akka fala hin arganneef isaan rakkoo ta'an gufuu ta'anii jiran irratti kan xiyyeeffate akka ta'edha. Qoqqobbiin kun kan inni mul'isu mootummoonni Ameerikaa mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa IMF fi World Bank yookaan baankii addunyaa dabalatee dhaabolee idil addunyaarraa gargaarsa maallaqaas ta'e liqa tokkollee akka hin arganneef illee sadarkaa daangessuutti kan ga'udha. Yakkoonni namoomaa fi yakkoonni waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwataman qaama walaba ta'een qoratamanii itti gaafatamummaan akka jiraatuuf illee kan gaafatuu fi bifa seeraatiin ajaja kan dabarsudha jechuudha. Wixineen kun hojiirra oolmaa seera kanaatiin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa burjaajii uumuudhaaf yaalaati kan inni jiru. Balaa Itoophiyaa irratti dhufedha, balaa birmadummaa Itoophiyaa irratti dhufedha, balaa uummata biyyattii gaaga'udha, balaa diyaaspooraa biyyattii gaaga'udha jechuudhaan dhimmicha gara dabarsuudhaaf yaalaa jira akka uummanni dura dhaabbatuuf ittiin kakaasuudhaaf yaalaa jira. Seerri yookaan wixinee kan bu'uuraa godhatee bahu hojiirra oolmaan isaa tokkoffaa isaanii dhukaasni dhaabbatee mariitti akka hin seenamneef danqan irratti ta'uudha. Ifatti kan ibsan qopheessitoonni wixinee kanaa jechuudha. Lammata isaan walitti bu'iinsi akka babal'atuuf sababa ta'an irrattidha. Sadaffaa sarbama mirga namoomaa hanga yakka duguuggaa sanyiitti ga'e keessatti warra qooda fudhatan irrattidha. Seerri kun hojiirra kan inni oolu. Afuraffaa isaan gargaarsa namoomaa danqanii hojii dhaabbileen gargaarsaa hojjetanitti illee gufuu ta'anii jiran irrattidha kan seerri kun hojiirra oolu. Darbees isaan bifa garaagaraatiin wal waraansa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru deeggaran irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa maqaa diyaasporaatiin paaspoortii Ameerikaa baatee inni wal waraansa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ture kana yookaan deemaa jiru kana deeggaru qaama qoqqobbii kanaa ta'uudhaaf ni danda'a. Maqaa diyaasporaatiin inni kana keessatti qooda fudhatee jechuudha. Isaan akkasii gatii isaaniif malu argachuu danda'utu irra jiraata. Qondaalonni waraanaa yakka duguuggaa sanyii wal waraansa biyyattii hammeessan gatii isaanii argachuu danda'utu irra jiraata. Hoogganoonni kanneen siivilii jedhamanis isaan bifa garaagaraatiin kana deeggaran abbootiin qabeenyaa qaamoleen garaagaraa biyyoonni sadarkaa biyyaatti illee warri wal waraansa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru rakkoo Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanarratti qooda fudhatan
gatii isaaniif malu argachuu qabu jechuudhaanidha kan isaanii kana qopheessanii wixineen kun dhimma akkaan barbaachisaa dhugaa uummata biyyattii illee baasuudhaaf kan danda'u rakkoo uummata biyyattii illee akka fala argatuuf kan dhiibbaa jabaa uumuudha jedhee yaada. Yaa dhiphina dhiifamaa dhiphina warri Itoophiyaa kee jiruun itti fayyadha mootummaan Itoophiyaa wixinee mormuu jira birmadummaa biyya warroo mootummaan qondaaltoti mootummaa Dr. Abiy Ahmed kee jiran hedduunis siyaasaa warra siyaasaa haasaa machoolee fakkaata namni machaay haasaa garqabatuun hin beeyyoo machoolee amtutaa adot waan dhibi asoftu waan dhibi caabs waa waliin fakkaan waan daqiiqa tokkoon duru jedh irdeebi'en beek waan tolchuu jirin beek gocha akkasii dalaguu jiran wanni waliigalatti Ameerikaanii anini kafteeriyaa tokko yoo banadhe qabaadhe taate manyaatoo qabaadhe taate namni harkin dhiqatin harki xurii qabu dhukkuun manatti hin seenuu danda'a mankiina irra balleessuu danda'a nabira midhaan nyaachuu hin danda'u baansi godha jira sitti hin gurguru yookaan midhaan si hin gurguru yookaan yaamichi sargi yaamte sargi si yaamte nam tokko diduu dandeettaa jechuudha yoo inni jibbiis irra qabaata inni akkama taatee amanti mirga kan keete jechuudha Ameerikaan birmadummaa biyyaati wanni wal qabatan jirtu birmadummaa biyya gizee kum tokko gaaf waraanii jira haa yaayuu irra dubbanne jechuudha birmadummaa biyya loltoota Eertiraa yaamsisanii dubru gudeessisu disti achisiisu mooqa achisiisu dhalli nama jeesisiisu gartee basaastota Eertiraa Finfinnee kee deemte mercenary squad lubbuu balleessitoota erganii nam gugurdaa ficcisiisu caalaa birmadummaa biyyaa diiguun hin jirtu jechuudha. Biltsiginnaa naasaa jirtu birmadummaan biyya Itoophiyaa yes salphate jira. Enti salphise biltsiginnaa salphise. Eenyullee waliin qabatu. TPLF waliin qabatu. Waraan bilisummaa Oromootii waliin qabatu. Miidiyaalee waliin qabatu. Qaama kamillee waliin qabatu. Amma maal taate namni dubbiin irra beekamti yakkama ta'e namni yeroo namallee jeese qabam. Dhiig nama ta'uu dandeettee afaan lafaan dhaan harka lafaan dhaan yoo ta'ini hiika biraan qabdu jechuudha. Wanniin kun qoqqobbiin kun biyyirra dhiibba qabdi waan jedharra dubba hin qabdu absoo dhiibba guddaa qabdi. Qaamni isiin dhiibbarra qabdu jalqaba biyyattirra lammaffaa gubbaatti qaamolee mootummaa qondaaltota mootummaa kan tumsanirra dhiibba qabdi sadeessa warra beeloftoota mootummaa kanarra midhaan nyaatu jennuun sun kan mootummaa kan deeggaran hara ta'een kan Ameerikaatti hulii baachuu dadhabee baqatee galee yookaan achitti paaspoortii fudhatee galee diyaaspooraa fakkaatee laf fudhachuuf duudhaan dheersuun farra dhiibbaan qaba. Kanaafuu dhiibbaan kunini mootummaan harka cuf caala maal godhu horii uummata saamee qabeenya guddaa ijoolleen isaa Ameerikaa baratti Kanaadaa baratti Awustiraaliyaa baratti dhiibbaan kun dhufe jennaan ijoollee si achi hadhanii galchanii tun isaanii muddamsiifti isaanii naasif lammeessoo birri gargaarsa uummataati ergan kanaan liqee ta'uu dandeetti deeggarsa ta'uu dandeetti deeggarsa hiyyeesseeftineetti haati hiyyeessa kan midhaan ittiin bitattuudhaan erganii warri kumaatamaan Facebook armii yookaan warra olool Facebook gubbaatti guyyaa kan cufayyuu waan hin taan barreessa ool kan ittiin qaxaranii jechuudha warri diyaaspooraa Ameerikaatti hojjechuu dadhabee hulii baqatee galkanfa basaasa godhanii maanii godhanii ittiin fayyadaman jechuudha warra kan cufaa fi is a bad news uummata haqa barbaaduuf uummata dhuga barbaaduuf uummata qulqullichaa akkuma yoo jedhe wixinna salphaa miti maaliif yoodhaan jalqabirratti wanniin kun maal godhuu danda'a warri waraan Itoophiyaa kun akka waraan hin dhaaban yeroo fukaasuuf jecha ture namoota Itoophiyaa keessatti rakkoo uumaman kan karaa nagaatiin hin furamne akka karaariin buun godhan irratti warra baraanii akka babal'atuuf sabab ta'an irratti warri yakka raawwatan irratti kanneen deeggarsi namoota akka hin dhaqqabne godhan irratti kan godhan cufti deeggartoota biltsiginnaatii fi qaxaramtoota warraati jechuudha yookaan warra dombeekin sirnichi deeggaranii yakka kan keessatti hirmaatanii jechuudha kaan deeggarsi kun qaamolee nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu isaati mootummaan Abiy Ahmed uummata biyyattii ka diimokiraasii gaafate kaan hidhee kaan ijjeese kaan kasaama jiru gargaarsa waraana haala argata kanaanii jechuudha gargaarsi kun irra citennaani loltoota ammaan tan milishaa ta'uu dandeetti milishaa hidhanii am jaarolee walitti qaban qonni dhiifte maanii dhiifte qawwee qabattee urkee yaate jechuudha birri xiqqoo tanaan shawwadan isiilleen jireenyu fi deebite jechuudha beesseen tun dhaabbattennaan isiilleen qawwee baachuu baaftee jireenyu fi deebite jechuudha warri ammoo dhiibba mirga namooma kan keessatti hirmaatu ka armad dhufe waraan keesseenee uummata biyyattii karaa gargaraatiin kakkaasee aasaa jibbii salamse cherchi keettaak daaqoon kibratfa akka abba qabeenya jaarsa waraan labsu hafoor nama akka ree waddadhaa nyaadha erfa dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kaan ammoo warra Ameerikaa irra baqate biilaam dabile janti. Yoo dubbiin jabaata Ameerikaa galu yoo dubbiin wanneettu laf fudhachuu dhufa warra akkasii viizaa irra mulquuf dhiibbaa qabaachuu dhiibbaa warra salphaa miti dheemanan. Birmadummaa wajjin waa wal qabsiisu irratti qaama miidiyaalee Itoophiyaa kan kaasaa jiranii ka oppoos gochaa jira jechuun mootummaan Abiy Ahmed birmadummaa wajjin waliin qabatu waan kun birmadummaan Itoophiyaa birmadummaa yookiin immoo dantaa biltsiginnaa ta'ee waan mul'ataa jiruuf amma Itoophiyaa keessatti miidiyaan Itoophiyaas akkitti fireem godhee jiru birmadummaa Itoophiyaa dantam garee biltsiginnaa dantaan Abiy Ahmed tuqamnaan dhiibbaan Abiy Ahmed fi garee isaanii irratti murna biyya bulchaa jiru irratti godhamnaan akka dhiibbaan yookiin miidhaan sarbamni birmadummaa Itoophiyaa irratti dhufaa jiruuti kan ibsaa turanii fakkeenyaaf waraana Tigraay wajjin wal qabatee
Reddeebiin mootummaan Itoophiyaa ka jechaa ture birmadummaa Itoophiyaatiif lolaa turreedha kan jedhan. Ummati miiliyoona 7 yeroo beela'u birmadummaan Itoophiyaa akkamiin ibsama jechuun ummati Tigraay miiliyoona 7 siqu rakkoo beelaa hamaa jala jira. Affaar akkas kutaa baay'eetti sababa waraanaatiin beela qofa osoo hin taane miidhaan mirga namummaa hedduu suniin waliin qabatu bitta birmadummaa yoodhanii ikkumisa calleedha birmadummaa jechuun qaamii ala dhufee yoo biyyi tokko waraan waan sun dabarte birmadummaa wanni yaa isaan ka jechuu barbaadan Ameerikaan qaama alaatii birmadummaa Itoophiyaatti bu'aa jirtudha kan jedhu garuu ka jechaa jirru Ameerikaan sarbama mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf mootummaan Itoophiyaa deebii sirrii kennuu irra jiraata fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaadha ka jechaa jiru qorannoo walabaa haa godhamu waraanni haa dhaabbatu mariin siyaasaa hunda hirmaachisee haa godhamu dimookiraasiin Ameerikaa mirgi namummaa haa kabajamu kun amma birmadummaa Itoophiyaa wajjin waan maal walitti bu'a kana wajjin wal qabsiisee dammoo ka eenyu ka mormaa jiran mootummaa Abiy Ahmed fi mootummaa Eertiraa ka mormaa jiran TPLF maaliif mormitu fakkeenyaaf waraana keessa waliin turanii TPLF maaliif mormini yakki guddaan kan raawwatamaa ture garee kana lamaanii waan ta'aniif dhiibbaan qoqqobbii faana wixineen kun gaafa hojiitti kaman dhufu jalqaba uleensaa ka irra bu'u mootummaa Abiy Ahmed fi mootummaa Isaayyaas Afwerqii irra waan ta'eef malee gareen TPLF silaa morma investigationii walabaa waamaa jira amma gareen TPLF fakkeenyaaf because karaan dhugaa karaan sirrii karaan biyya fayyisu san waan ta'eef duula kana wajjin wal qabatee jiru irratti gabaabsi dhimmi guddaan akkas mootummaa Itoophiyaa rifaasisee akka inni holola garaa garaatiin wixinee kana akka kuufuu fi lammiileen Ameerikaa jiraatan bakka garaa garaa jiraatan akka isaan hiriira ba'anii fi maal waamaa jiruu fi dhiibbaan wixineen kun qabaatu kallattii lamaan kallattiidhaan isaaniin waan hubu waan ta'eef inni tokkoffaan yakka namoomaaf yakka waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwatame itti gaafatamummaan akka jiraatuu fi wixinee seera ta'ee ba'uudhaaf jirudha wanti kun yakka waraanaa hanga duguuggaa sanyiitti gahu raawwatanii jiru qondaalonni mootummaa Itoophiyaadhaaf Eertiraa Tigraay keessatti jennu Oromiyaa keessatti jennu kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti yakka namoomaa hanga sadarkaa duguuggaa sanyiitti gahe raawwatanii jiru yakka waraanaa raawwatanii jiru yakka kanaaf seerri kun seera ta'ee baanaan hanga International Criminal Courtiitti dhihaachuudhaaf illee ni danda'u jechuudha sababni isaas Ameerikaa keessa qofatti miti seerri kun kan inni hojiirra oolu tumsitoota michoota Ameerikaa fi dhaaboleen idil addunyaallee akka isaan hojiirra oolchaniif dhiibbaa kan uumu waan ta'eef jechuudha kanadha kan isaanii rifaasisee akka isaan ganamaa galgala ba'anii waa'ee wixinee kana akka isaanii boo'an kan gochaa jiruuf inni lammataa gargaarsas haa jennu liqiis haa jennu kan IMF irraas haa ta'u World Bank dhaabolee idil addunyaarraa bahu kana guutummaan guutuutti kan gogsuudha wixineen kun akkuma jedhame kun biyyattii irrattis dhiibbaan inni qabaatu jiraachuudhaaf ni danda'a hundaa ol garuu kaazinaa mootummaa Itoophiyaa kan gogsu ta'eeti kan natti mul'atu dhimmoonni jajjaboon kunniin lamaan akka isaan weeraranii ganamaa galgala wixinee kana abaaran taasiseeti kan inni jiru egaa kanuma wal qabatee duula deemaa jiru tokkotti haa ceenu duulli kun gama Twitteriitiinis deemaa jira gama iimeeliitiinis deemaa jira duulli kun maalidha kan inni bu'uuraa godhatee jiru wixinee seeraa S3199 jedhamu kan HR 6600 kana deeggaruudhaaf ba'e sanaanidha kan inni wal qabatu S3199 kuni Bob Mendezinidha ka jalqabaa kan inni qophaa'e bakka bu'aa kutaa New Jersey akka odeeffannoo arganneeni jechuudha wixineen Bob Mendezin qophaa'e kun jabaadha mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfiin jabaan akka inni fudhatamuuf illee kan gaafatudha wixineen kun bakka inni mana Koree dhimma alaa mana maree United States fi dhihaachuudhaaf jirutti yeroo ammaa immoo seenaatarri Chris Van Hollen jedhaman yaalii isaanii wixinee kana laaffisuudhaaf taasisaa jirantu jira wixineen seeraa humni isaa laafaa ta'e kan qabiyyee yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwatamanii guutuu hin qaqqabanne kan naannoodhuma kaabaa Itoophiyaa qofarratti daanga'eefu sana qofarratti dhiibbaan akka taasifamu sanuu dhiibbaan laafaan bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa irratti akka ta'uuf wixinee gaafatu ta'ee akka inni ba'uuf dhiibbaa gochaa jiru namni kun
kun gam tokkoon yakkoota bulchiinsi Abiy Ahmed raawwataa jiru jajjabeessuudha jechuudhaan dhalattoonni Oromoo fi qaamoleen garaagaraa biyya Ameerikaa jiran mormii dhageessisaati kan isaanii jiranii wixineen S3199 kan Bob Mendeziin qophaa'e sun mana marichaatiif dhihaatee akka inni ragga'uuf dhiibbaa uumaati kan isaanii jiran jechuudha gama Twitteriitiin duulli jira gama iimeeliitiinis duulli geggeeffamuu irratti argama kan Van Holeniin mormuun kan Bob Mendeziin immoo deeggaruun jechuudha. Yaa duulli kunini duulli Twitter irra godhamu kan miidiyaa hawaasaatiin godhamu namoota taphaan laalan Itoophiyaa keessatti diimokiraasiin yaada bilisaan ibsachuun karaa miidiyaalee hawaasaa yookaan miidiyaalee dhibiitiin dhugaa jirta akka addunyaan siibeet godhuuni namoota hedduu biratti laafa dhufee jira waan gatii hin qabne nuuf fakkaatu malee gatii salphaan qabu. Itoophiyaan saatii amma qawweef nam mataan isaa sammuu qawwee calla tamaareef qawwee callaa waan buluu jirtuuf gad buumnee ilaaluu dandeenye malee hiika salphaan qabu. Twitter campaigning kun galgala keessa hin eegala uummati warri Twitter qabdan ammayyuu itti jira kaleessa eegalee har'a deemaa jira haga guyyaa boruutti deemaa jira garee advocacy Oromoo Ollaa ka jedhamu jalatti hidhisaa qophaa'eeti jira namooti kutaalee addunyaa garaagaraa jirtan yeroo haga guyyaa boruutti ammarraa kaaftaniitti ufuu dandeessu jechuudha duula kan. Imeeliidhaan leermaachuu ni dandeessu dhimma kanarratti duula taasifamu kana jabeessaa jechuudhaan illee ergaa dabarsanii jiru sababni isaas egaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman jennee ji'oota darbaniif waggaa meeqaaf raawwataa turreef kallattiin itti haqa uummanni keenya argatu tokkollee isa kana waan ta'eef wixineewwan jajjaboon mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa jabaa uumuudhaaf danda'an kunniin akka isaanii raggaaniif dhiibbaa gama keessanii godhaa jedhanii jiru dhaaboleen advocacy dhimma Oromoo irratti hojjetanillee ergaa kana asumaan dabarsuu barbaanna gara dhimma keenya itti aanutti yoo ceene wayyanatti fakkaata. Dhimmi keenya itti aanu yaa'ii caffee yaa'ii idilee kan tibbana taa'amaa jiru irratti kan fuulleffatudha. Yaa'iin idilee yoo caffee kaleessa wiixata kaleessa irraa eegalee geggeeffamaati kan jiru. Har'a xumuramaa moo? Har'a xumuramee jira. I think wixineewwan lamaan tokko wixinee buusaa gonofaa fi gaachana sirnaa kan jedhan raggaasee fi akkasumas muudama garaagaraa raggaasuudhaan har'a xumuramaa. Caffeen Oromiyaa kun jalqabuudhaaf dubbii keenya caffee filannoo bara darbeetiin hundaa'edha. Guutumatti caffee paartii tokko paartii bilchiginaa irraa ijaaramedha. Waltajjiisaa yookiin yaa'ii idileesaa guyyaa kaleessa eegaleen pireezidantiin Oromiyaa gabaasa qaama raawwachiisaa dhiyeessuudhaan waltajjiin kun eegaleetti ture. Caffeen kun egaa wanni adda godhu xiqqoo ka argine hirmaannaan caffee miilanaa irra ture ho'aa ture. Caffee paartii tokko qofarraa ijaaramellee hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf caffeewwan armaan gaafiiwwan ka'uu malan kan hin kaane inuma jiran quba qabna. Akka carraa ta'e immoo afyaa'iin caffee kamiilanaa kun namoota gaafilee siiriyees kaasan daqiiqaa itti murteessaa turan gara jalqabaa irratti ani hordofaatan ture. Daqiiqaa 5 kennaafi turanii namoota immoo mootummaa deeggaruudhaan dubbataniif sa'aatiin unlimited sa'aatiin daangee kennamne warra mootummaa jajaniif yeroon dheeraa kennamaa ture. Namoota mormii dhageessan dhaabsisaa turte afyaa'iin caffeedha. Kana fakkaata garuu immoo wanni caffee kanarraa expect goone keessa wannaan eegee ture keessa tokko at least yoo xinnaate abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu jumlaadhaan dhumaniif yaadannoo sammuu hin godhan kan jedhu yaadee ture. Abbootii gadaa Karrayyuu qofa osoo hin taane Oromoonni kutaa garaagaraatti kumaatamaan jumlaan dhumaa jiranii qaama mootummaatiin dhumaa jiranii gareewwan weerartoota naannolee biraatiin dhumaati jiranii. Dhimma kana wajji wal qabsiisee yaadannoon sammuu hin godhama caffee kanarratti jedhee expect gochaa ture. Abrahaam yeroo baay'ee expectationiin kan yeroo baay'ee optimist yookaan nama waan gaarii hawwitu waan taateef na fakkaata optimist an optimizimii keessa yaayuu baay'ee tanaaf garaagarummaa qabna. Akkamii biltsiginnaan abbootii gadaa Karrayyuuti yaadannoo sammuu gooti namni namijjees itti yaadee qawween dheesijjees rest in fire yookaan rest in hell siin jedhu malee rest in peace siin hin jedhu bittaa'u fakkeessuuf hin ta'in. Kanaafuu biltsiginnaa waan irra beekamaniif kaan ammoo tokko jechi tokko sirreessuu barbaade jechi jalqaba irratti sirreessuu dhabaat dubbii balleessee jedhee waan amanuufi yeroo baay'ee caffee Oromiyaa jecha kana
caffee Oromiyaa jennee yaamuu dandeenya mee gaaffitan calla gaafadheetti seenna caffee Oromiyaa jechuun dandeenya caffee bilxiginnaa jedhee kalee odoo jedhee ammallee caffee bilxiginnaa jedhee haasa'utti fufaa jechuudha caffee Oromiyaa yoonne Oromiyaa bakka bu'u qabaachuu dandeetta Oromiyaa keessa yaad gargaraa jira paartilee siyaasaa hedduu jira uummata Oromoo ilaalcha gargara qabu jira caffee Oromiyaa keessa paartilee Oromoo agamii bakka bu'amee achi jira namni yaad uummata Oromoo qaba agamii achi jira namni dhuga Oromootiin filama agamii achi jira kanaafuu caffee Oromiyaa doon taane caffee bilxiginnaa jechuun ni dandeenya maqaa wayoon sirreessin hin taate bilxiginnaa alakkisiin dubbii waliin dhoof birmaddummaa waan gatiin qabne filannoo hirannoon filannooti waan maan hin fakkaan nama yeroo tokko nama iyyeestaa'ee maqaan aftaamu nama eenyu ta'e maqaan maanii maqaa jijjiiruu qabna akka Oromoon maqaa wanni jijjiiruu qofa doon ta'ini akka injiinar Darajjee Bagii faanii mootii Bagii jijjiiratan qofa doon ta'ini namoota adoo iyyeestaanii aftaami ta'an adoo amal jallata qabu qajeela fayyadaman maqaa qajeela kennuuf waan taateef warra balaadhinachaa deega faarsa waan taateef caffee bilxiginnaa jennee jalqabna caffee bilxiginnaa keessa wanni midhaadduun maali jennee achi dabarra yoon. Tole egaa caffee baranaa keessa bifa hin baratamneen kan argine dur wooma raggaasuudhaaf harka baasa caffeeni miseensi caffee barana gaaffii gaafachuudhaaf yaada kaasuudhaafidha kan inni harka baasaa ture. Wanti kun tarii gorfamaniitu moo dhugaadhumaan quuqamni hawaasaatti dhagahameetu moo jara kana jettee gaafa laaltule xiqqoo wanti gaaffii namatti ta'us ni jira. Hammam gabaasa sobaa kan dhugaarraa fagaate kan haala qabatamaa Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru hin ibsine kan pirezidaantii Shimallis Abdiisaanii dhiheessanii fi harka reebaa haa turan malee gaaffilee dhimma uummataa tuttuqan kaasaa turanii jiru kan isaan galateeffachiisu miseensonni caffee kuni dhimmoonni ijoon yaa'ii kana irratti ka'an gama nageenyaatiin hawaasni rakkoo jabaa keessa jiraachuun dhimma ijoo ture gama weerara daangaatiin kutaalee Oromiyaa garaagaraatti gama bahaatiin gama lixaatiin gama kibba bahaatiin kallattii hundumaan Oromiyaan weeraramaa jiraachuu gama Beenishaangul Gumuziin yoo fudhanne gama naannoo Amaaraatiin yoo fudhanne gama naannoo Somaaleetiin yoo fudhanne gama naannoo Sidaamaatiin illee yoo fudhanne Oromiyaan weerara jala jiraachuu ishee wanti isaanii kaasanii ni jira. Inni kan biraan jiruuf jireenya qotee bulaa irratti kan xiyyeeffatu keessumaa gatiin xaa'oo fi calla guddiftu yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufee humna qotee bulaadhaa ol ta'ee jiraachuu wanti isaanii kaasan ni jira. Rakkoon bishaanii kutaa Oromiyaa hunda keessa jiraachuu caffee kanarraa kan itti argine ture jechuudhaaf nan danda'a. Rakkoon ibsaa daandii riqicha bu'uuraalee misoomaa jedhamuudhaan warri kaan hundumtiyyuu rakkoo qabaachuu isaanii arginee jirra. Piroojeektoonni yeroo dheeraa dura eegalamanii kan dagataman kan dhagaan bu'uuraa qofti dhaabbatee fi kan waadaa qofa irratti rarra'anii hafan kan bajanni isaanii nyaatame hedduun akka jiran iddoo hundumaa ka'aati kan ture. Rakkoon hojii dhabdummaa guddaan Oromiyaa keessatti dagaagee jiraachuus kaasaa turanii jiru. Hundaa olitti ammoo dhimma qormaata jabaa uummata biyyattii ta'ee jiru dhimma qaala'insa jireenyaa irratti gaaffii jajjabduu kaasanii jiru miseensonni caffee yaada isaanii dhageenyee walitti deebi'u. Akkas wayyaa yaada isaanii walitti qabnee yeroo tokko gadhiifnee achi gara marii keenya goolabuutti deemna. Naannoo keenya keessatti tasgabbiin kanaan dura ture dhabamaa dhufaa jira jechuudha. Qara godina muraasa keessatti rakkootu jiraan dhagaa turre amma ammoo rakkoon nageenyaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mul'achaa jiru. Hawaasni keenya du'aa jira, geggeessaan keenya du'aa jira. Rakkoo hammaatatu uumamaa jira waan ta'eef kana hambisuudhaaf xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru maal fakkaata kan jedhu yaada kaasuudhaaf galatooma. Ani akka gaaffitti kan hin kaasuu barbaadu daqiiqaa muraasa qabatana keessatti nageenyaan wal qabateeti. Nageenya naannolee ollaa cimsuun akkuma jirutti ta'e qubsuma seeraan alaa hedduutu jira amma naannoo Horsee Bulaa Gumbii Bordoddee fi Meessoo irratti Somaaleedhaanis wal qabatee Afaariinis wal qabatee qubsumni seeraan alaa jira jechaadha. Hawaasni immoo isa kana deemee waan kanatti bu'uudhaaf yaaddoo nageenyaatiin sababa nageenyaatiin wal qabatee itti bu'u nageenyatu boora kan jirurraaf qusachaa jira. Gara naannolee lamaanitti immoo wanti kun itti dhagahamaa jiru waan ta'eef sadarkaachiisanitti haalli nageenya ollaadhaa kun xiqqoo yaaddoo keessa jira waan ta'eef inni kun osoo niif xiyyeeffannaa argatee kan jiru kaasuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf naannoo Ardiimirrattis garama Bordoddeetti achi siqanii haalli itti isfaaltii irratti karaa hidhachuun bal'inaan Somaalee birattis mul'achaa jira. Afaar birattis akkasuma naannoo Dirree Qaalluutiin jaamu naannoo
gimjaabeetti jamu kanatti ol baanii qubsumaaf haalli isaan mijataa oofaa jiran jiru waan ta'eef isa kanaaf maaltu yaadame kan jiru san kaasuufi. Sadaffaa ammallee waa'ee daangaa obbolummaa olloota sirri nullee barbaanna obbolummaa kan nama kamiituu hin jibbinu Oromoon badhaa daangaa godina Arsii lixaa aanaa Kofalee Kokossaa Nasaboo Wondoo Siraaroo yookiin magaalaa Baleelaa ka jedhamu hagammaa boo'ichaarra jira uummanni kun nu ammallee waa yoo akkas jennu lafa namaa dabarsaa nuu kennaa jedhaan jiru uummanni keenya lafa teen irratti abbaa taanee jiraannaa jedhaa jira gaafiin keessattuu kabajamoo pirezidaantii naannoo keenyaa obbo Shimallis Abdiisaa laallataa dhimma godinni hiikuuf dhimma aanaan hiikuu hiikamee dhimma isin laallatu qofati jira kuni gaafii uummata irraa nukka'e uummata dubbisnee dhimma kan isaan nuu ga'e nuun jedhe uummata godina Arsii lixaa keessa aanota masillaa ka'e kanatti dhaamsa kana sit dhaamate ummanni Oromoo illee Sidaama keessa deemee yoo jiraate rakkoon qabu nagaan Oromoon illee Sidaama walii yoo jiraate rakkoo daangaan keessan asii fakkeenyaaf kolleejjii Wondoo Bosona Wondoo ka jedhamu kolleejjii ulfaata kolleejjii ulfaata kolleejjiin kunis gaaf duraa falan arganne gaafa wayyaanee maal jette federaala jette jidduutti ammite hojiin ammallee sobuma duraati ummanni keenya nu harkaa ba'aa jira oduma duraati nuun jedhaa jira ummanni badhaadhina ka filateef bishaan dhuguuf rafee buluuf rafnee bulaan jirruu jedhaa jira ummanni keenya waan qaraqaadne maaliif filatamtanii jedhu nu gaafateera isin badhaasna badhaadhina jechuun aadaa Oromootitti badhaadhina waan gaafattaniin argattanii karaa ta'ee bishaan ta'ee jenneef rakkoo daangaa godina keenya hojii wal qabate naannoo Amaaraa hojii wal qabate yeroo hundaa akka rakkootiin ka'a maaliif falli kaa'amuu dadhabame agaamma namni baay'een isaa wareegamaa jira lubbuu isaa dhabaa jira akka godinni sunitti hawaasii hojja dubbifamu cufa haw keessatti gaafiin godina Boorani ba'aa yeroo adda addaatti inka gaafiin kun gaafii lafti liiban sun baay'ee dhiibamaa turte babal'ifannaa daangaatiin falmi lafaatiin wal qabateetiin baay'ee dhiibamaa turte lubbuun namaas lubbuun qaqqaaliin itti dabartee jirti lafti tun har'aas babal'ifannaan daangaa kun hin dhaabanne haalli nageenya naannoo sun jirus baay'ee rakkisaadha hambir dabree maqaan dhaloota hanageelle Boorana qabdu yoo maqaa handhaan akkaatti wanti ilaalamaa jirus jira gaafiin tun ammoo gaafiin godina Boorana ba'aa yeroo adda addaatti kabajamoo pirezidaantiilleen dhufaniitiin yaa'ii guddaa Booranaa gumi gaayorraalleetti gaafiin kun akka gaafii jabduutti hayeetiin jira jaarsi biyyaa abbootiin gadaa caasaan mootummaatiif uummati bal'aa yeroo adda addaatti waltajjii adda addaarraatti gaafatamaa ture gaafii kanaaf deebiin wanti yaadamu hojja jiraate kabajamoo pirezidaantiin yaada hojjarraatti kennan kabajaan gaafachuu barbaada inni kaan dhimmi daangaa wal qabatu gaafiin sadaffaan gaafii daangaa wal qabatu gaafiin daangaa waggoottan dabran keessatti naannoo Oromiyaa naannolee wal daangessaniin keessumaa kibba Oromiyaa Mooyyalee Haasee Harargee Baalee daangaan jiru lubbuun nama baay'eetti dabraa ture jecha magaalaa Finfinneetti itti abboomnee Oromoon jedhee gaafatamaa ture sadarkaa kanarra jira jedhamee waan hin tuqamneef kunis miseensota caffee kanaaf ifa ta'e barbaada. Bishaaniinis ol qabatee ifaanis ol qabatee neetworkiinis ol qabatee rakkoon hammaataa jira waan ta'eef kanarratti keessattuu ifaadhaan wal qabatee pooliidha kan dhaabachaa jiru malee uummanni keenya irraa fayyadamaa jiru. Gaafilee caffee irratti kan keessa muraasa isaaniiti kan daawwattanii deebitan daawwattoota keenya Oromiyaan rakkoo nageenya hammaataa keessa akka jirtu akka ijoo guddaatti caffee kana irratti ka'eetu jira pirezidaantii Shimallis illee sa'aatii dheeraadhaaf waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaadhaa kaasanii turanii hoogganni biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaas dhimma kana kaasanii jiranii rakkoo kana bira qabaniituma rakkoo juuntaa rakkoo shanee jedhanii kaasan kabiraa immoo humnoota Oromiyaa keessa lolaa jiran kana akka diinaatti kaasan. Rakkoon Oromiyaa amma bu'uura deebii Shimallis Abdiisaa fi hoogganoota nageenyaa akkasumas koree dhaabii caffee ka dhimma nageenyaa Oromiyaa wallaalu
rakkoon Oromiyaa fallisaa dhiyoo akka hin jirre natti mul'ata. Fageenya keessumaa rakkoon nageenyaa jechuudha. Rakkoon nageenyaa kun tokko Saanjaa lama keessatti furredhan. Yaa akkas jedhanii humna nageenyaa guddaa bobbaasaa akka jiranillee dhagaa jirra gara lixa Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa kanatti jechuudha. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa bu'uurri isaa tokko wal waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaan giddugaleessaa bobbaasee gidduutti deemaa jiru wajjin wal qabateeti. Dhalli namaa bakka baay'eetti qeerraa buqqaa jira namooti nagaa dhumaati jira kana caffeen sirriitti kaasee jira kan biraamnoo rakkoon nageenya Oromiyaadhaa humnoota weerartuu alaarraa kan madduudha keessumaa humnooti naannoo Amaaraa dubartittiin gidduutti kaaf tokko shawaa baharraa kaaftee jirti lixa Oromiyaarraa namni kaasee jira kan weerara daangaa wajjin wal qabatu jechuudha baha Oromiyaa kan naannoo Bordoddee keessumaa naannoo Affaarii fi Somalia wajjin wal qabatu. Arsii lixaa raalee kee. Arsii lixaa Sidaamaa bakkee Oromiyaan Sidaamaa wal daangessu irratti tokko weerara lafaa qubsuma seeraan alaa rakkoo nageenyaa bu'uura rakkoo nageenyaa kan ta'aa jiru weerartoota daangaa akka ta'e sirriitti ka'eeti jira. Rakkoon daangaa Oromiyaadhaa waan waggoota turedha waggoota dheeraadhaaf rakkoon daangaa Oromiyaa keessuma qabiyyee lafa Oromiyaa wajjin wal qabatee dantaa Oromoon barbaadu wajjin wal qabatee ka manguddoonni Arsii lixaa kan kaasan dhimma Finfinnee illee kaasanii jiranii dhimmoota dagataman hedduutu illee waltajjii kanarratti ka'ee mootummaan gaafilee kanneen madaaluuf deebii quubsaa hin kennine. Alma kan Arsii lixaa sana nayyaadha kana dura irratti hojjennee turre aanaan wondoo bara 2001 natti fakkaata referendamiidhaan murteeffatanii gara Oromiyaatti citaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'uutii murtoon uummanni yeroo sana murteeffate haga har'aatti illee hojiirra oolle dhaabbileen gurguddoon aanaa sana keessa jiran haga har'aallee duraan naannoo kibbaa jalatti amma immoo naannoo sidaamaa jalatti akka buluudha kan taasifamee jiru uummanni sababa kanaatiin bu'uuraalee misoomaa argachuudhaaf malullee argataa akka hin jirre tajaajila akka uummata aanaatti argachuudhaaf malullee argataa akka hin jirre rakkoo guddaa ta'ee akka jiruudha irra deddeebiidhaan kaasaa kan isaan turanii aanaa wondoo qofa miti aanaalee naannoo sana jiran kanneen akka kofalee maal dabalatee illee rakkoo fakkaatu hedduun akka jiran kaasanii jiru maanguddooni dhimmi daangaa Oromiyaa kun kan nuti yeroo baay'ee irraa gabaasnu kan akka weerara milishaa Amaaraa kan akka dhiibbaa naannoo Somaaleetiin jiru maal kana olitti iyyuu gara giddugala Oromiyaa bakka jedhan kibba baha Oromiyaa kanneen akka Arsii lixaa kifaa keessatti illee rakkoo guddaa ta'ee jiraachuudha kan irraa argine caffee kanarraa. Akka waligalaatti guddoo kaaftanii caffee eegii khaleetas guddoo nama ajanda godhe caffee irra dubbachuu jira. Gaafii miseensoti caffee kaasan gaafii babbareedduu gaafii mimmiidhaadduu aaldur jirrirraa jijjiiram wayii tokkaayyuu agarsiifte good job jennaan. Good job jennaan malee excellent gootoo jedhanii dibbii hagan geettu rukutuuni dogongoraa jedhee amana. Yeroo tokko guyyoo waariyoo ujiinti gaazexeessummaa. Keessummaa tokko fide gaafii gaafadhu guyyoo waaroo hojiitii dalagee maaliif gootummaa naa kenna maaliif harka naa dhaanan akimi fayyaa tokko inni dhukkubsata tokko akim yoo inni dhukkubsata sun lubbuusaa oolche good job hojiidansa hojjette galatoom jechuun dandeetta goot leenci jan edhanii maaliif dibbe dhaanan konkolaachisa konkolaataa of tokko yoo inni fuudhee nageellee mooyyalee kaasee finfinneen si baas services يخنيف تانكي ونجتان مالي أتقود أتلين جت غارين قود ويجو شاف في غلي ومتخين غار قود يرجع خندقون قود أمانة يرو تكمل ماسي ورا إثيوبيا تكمل جن أباين يالايا من جام مسجنا لنا بارلمان أفريقيا خنا واني نرجعني فمتخين الدنيا سا تنافس عفّة شمالي سبدي ساعة يوخان عفّة بالسجنات أنيسين كلي أركب عفّة ودوبتين نام فارسو جال كبيرو فارون تنملت بارلمان كينيا فدا ودا بارلمان أفريقيا كبا فدا ودا وجو متى تفجتوا الخاتة مثلاً أشخاص والأنتي جتشو سبوك بسان إنه مكان عافية عفّة قد فوت الربسيتي جتشو كل الربافته بريزيدنت دور تافا هتحطوا أتلبوا بالليسا إن ديفيتمون ديفيتراني ويلبوا كبنيجو إثيوبيا خيساتي برلماني مسنسي غارين تقولون فتام برلمان ومثل ابن فليدا خب أوفيسين الرا سنينين أركبافته غافي deebii hargachuu baattu malee gaafachuu isaaniitiif appreciate goona akkuma riyootatti jedhan gaafileen gugurdoon kaanii jiranii wani nageenya baay'inaan kaatee jirti diinagdeen kaatee jirti dhimmi daangaa bal'isee ka'ee jira hongeen kaatee jirti rakkoon bulchiis gaarii kaatee jirti misooma irra gaafatanii jiran dhimmi finfinnee ajenda dansa ta'uun irra dubbatanii jiran gaafiin kun cufti ka gaafatamtuuti malee irra guddaa miseensa kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Arafaa ture jechuu irriba yuunkaan
Gaaffii gaafatamte iddoo adoonni rafuu jala dabarte jechuudha. Deebii Shimallis. Deebii sadarkaa sanatti rakkoo. Ijoowwan tuttuqeen deebiin deebisne generalize godheeti deebii deebise Shimallis. Deebiin deebise. Kabiraan moo beeke ammaani caffee kana fooyyedha ka jennuun caffeewwan armaan durarra turanirra actively gaaflee gaafatee jira. Hirmaannaa gaarii godhee jira. Waan Oromoo gaafachuu qabu keessa haga tokko gaafate ka jedhu. Garuu immoo namni kan baruu qabu. Wanni ummati keenya baruu qabu caffee jechuun qaama olaanaa Oromiyaati. Shimallis Abdiisaa caffee gadi. Poolisiin Araarsaa Mardaasaa caffee gadi. Manneen murtii caffee gadi. Itti qaamni raawwachiisaan caffee gadi. Kan beeku qabu miseensonni caffee Shimallis Abdiisaa akkana odoo ta'e jedhee gaafatuu hin qabu. Akkan ta'uu qaba. Maaliif qaama seera baasuudha. Oromiyaa irratti caffee walitti qaamni murteessu hin jiru. Paarlaamaan biyyattiis akkasuma dha. Abiyyi Ahmad paarlaamaa gadi, koomishiinaroonni, ministiroonni, daayireektaroonni, whoever paarlaamaa gadi. Biyya san keessatti aangoo dhuunfatee kan jiru tokko paartiidha. Lammaffaa immoo qaama raawwachiisaa egzekutiif kan Shimallis hoogganu kan Abiyyi hoogganu. Rakkoon achi waan taateef malee caffeen silaa rakkoowwan Oromiyaa kanneeniif tokkoon sektaraan qoodee rakkoowwan kanneen jira. Seera akkasii labsii akkasii dambiiwwan akkasiitu nu barbaachisa. Rakkoowwan kunneen immoo rakkoo yeroo namaan kenne fakkeenyaaf hongee irratti. Kanaan jaaladhe tokko Buusaa Gonofaa kan jedhamu humanitarian organization natti fakkaata maqaansaa. Oromiyaan dhaabbata akkasii jaarmee akkasiin qabdu. Gaaf durii Oromoo Relief Association addi bilisummaa Oromoo gaaf ture dhaabbata akkasii ture jira. Warra akkasii hundeessan hongee wajjin waa wal qabatu fakkeenyaaf labsii akkasii barbaachisa. Jaarmiyaan humanitarian yeroo rakkoo hin barbaachisa jechuudha. Caffeen ka gochuu qabu dhimmoota kanneen Oromiyaa irratti waan labsii akkasii seera akkasii baasuu qabnaa. Dhimmooti dursa argachuu qaban kanneen tananii kanneen raawwatamuu qaban jedhee qaama murteessuu qabu malee qaama raawwachiisaa gaafachuu irra ture miti. Wanti gaariin akkuma jette tarii dhaabbileen akkasii hundaa'uun isaanii waan tokko yoo dhugaadhaan kaayyoo hundaaniitiif hojjetu ta'e garuu itti dhiisanii siyaasa bilisiginnaa lafa qabsiisuu irratti hojjetu yoo ta'e ergama isaanii dagatanii sun hiika hin qabaatu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa amma jiraniin ala ta'uudhaaf hin danda'an yoo kaayyoo isaanii dagatanii waan paartii leellisuu irratti xiyyeeffatan. Deebii obbo Shimallis kennan keessa dhimmi waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatu isa tokko ture miidiyaalee hawaasaa irratti illee dubbii ijoo ta'ee ture. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana maaliif balleessuu dadhabdanii egaa shanee jedhaniiti waamu isaanii maaliif balleessuu dadhabdanii jedhanii gaafatamnaan hanga nuti TPLF loluuf deemnetti biyya guutanii nu eeganii dargaggoon yeroo ammaa bosonatti galaa jiraachuu quba qabna. Humni isaanii yeroo ammaa TPLF gadi miti jechuudhaan balleessuuf illee irratti dhaadatanii jiru. Gam tokkoon kanarraa kan hubannu hammam waraanni bilisummaa Oromoo humni isaa jabaatee akka jiru isaan humni isaaniiti ol ta'ee akka jiru dhugaa kan itti ba'anidha jechuudhaaf ni dandeenya. Gama kan biraatiin garuu wanti nama gaddisiisu ammallee Oromiyaa dirree dhiigaa dirree waraanaa godhanii itti fuudhaaf karoora qabaachuu isaaniidha deebii isaaniirraa kan hubatamu. Deebiinuma isaanii walumaadhuma caffee kaleessaa booda gara galgalaa irratti wanti dhagahaa turre kutaalee Oromiyaa garaagaraatti keessumaa godinaalee Shawaa hunda keessatti godinaalee Wallagga hunda keessatti kibba Oromiyaatti waraanni Itoophiyaan qabdi jedhamtu humna guutuudhaan bobbaafamaa jiraachuu waraana jabaa banuudhaaf qophaa'anii jiraachuu wanti dhagahaa jiru ni jira. Inni kun dhimma yaaddessaadha. Obbo Shimallis guyyaa guyyaadhaan uummanni aarsaa kaffalaa jira. Caasaan nageenyaa keenya harca'aa jira. Aarsaa kaffalaa jira jechuudhaan wanti isaan kaasan ni jira. Egaa aarsaa uummanni kun kaffalaa jiruuf garuu bu'uurri inni guddaan kan uummanni ganamaa galgala himatu caasaa nageenyaa jedhanii qaama isaan bobbaasan kana ta'uu garuu dagataniiti kan isaan jiran. Yaa'ii har'aa irratti dhimmi kaleessaa dagatameera jedhee ani yaadu wanti ka'e tokko ni jira. Dhimma abbootii gadaa karrayyuudhaan wal qabatudha. Ajjechaan abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame akkuma Abrahaam jalqaba kaase caffeen kun wanti inni jedhe hin jiru bu'uura irratti jechuun yaadannoon sammuullee hin taasifamnee fi bakka buutuun naannoo sanaa wanti isaan komata akka komiitti kaasan tokkollee isa kanadha. Inni lammataan dhimma kanarratti deebii barbaanna haqa abbootii gadaa karrayyuutti dhumanii kana jimlaadhaan duguugamanii kanarratti deebii barbaannaa jechuudhaan gaaffii isaan gaafatantu ture. Kanaaf ammoo deebiin pirezidaantii Shimallis kennan illee ni jira. Sana dhageenye deebinu. Abbootii keenya abbootii gadaa karrayyuu faan ol qabatee jiru kan keessoo keenya cabse kan keessoo keenya madeesse
gochaa suukaneessaa fi qaanessadha. Isa kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa haala achi ture laalee jira. Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame. Yeroo humni juntaa kun karaa Finfinneetti siqaa deemu madaa hawaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee jalqaba guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii otoo nafin nama 40 ol rukutame. Idduma sanitti naannuma sanitti namoonni asuma Shawaa Bahaa keessatti rukutame odeeffannoo sobaatiin ajjeechaa suukaneessatu qaama isaanii irratti raawwatame. Qaamni isaanii akka cicciramu godhamee waan qaanessaa raawwatame. Bariisaa immoo abbootii keenya irratti abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessaa kun raawwatame. Gochaa fokkisaa cabiinsa guddaa uumee jecha. Kana mootummaan sirriitti qoratee jira. Qaamolee yakka kana keessatti yakkoota lamaan irrattuu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru. Gama kanaan hawaasa keenya Karrayyuu faanas keessattuu abbootii faan jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman hundaa ol immoo dubbiin kun dubbii aadaa duudhaa keenya irratti aggaamame waan ta'eef abbootiin gadaa aadaadhaan akka laalan abbootiin gadaa naannoo keenya aadaadhaan akka laalan godhamee jira. Aadaadhaan dubbicha falaati kan jirani dubbichas fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Kanaaf akkaataa aadaatti dubbichi falamaa kan jiru gama seeratiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo deebisuudhaaf sirna gadaa sirna mootummaa ammayyaa ijaarre kana olitti akka ijaaramu labsiiwwan akka amma murtaa'aa jiran kan hedduu murteessee gadaa leellisee gadaa giddugaleessa godhatee cimsaa deemaa jiru. Abbootii gadaa keenyatti kabaja horee irreecha keenya deebisee abbootiin gadaa keenya haga danda'ametti abbootii gadaan gurguddoo jiran akka konkolaataa irree rakkan lukaan hin deemne mootummaan naannoo keenyaa konkolaataa ramadee waan barbaachisu hunda godhee bakka deemaa jirutti wantoonni fokkisaan akkasii nutti galanii gala kana immoo rabbi lammata nutti hin deebisini isa qaama kana raawwatee fi badii kana immoo akkaataa aadaatii fi akkaataa sirnaatiin akka karaa qabatu irratti hojjetamaa jira. Jecha abbootii gadaa Karrayyuutii wal qabate gaafii miseensa caffee biltsiginaa irra kaateef Shimallis Abdiisaa ilsooddaan dhiqate sobee jechuudha. Shimallis Abdiisaa dhuga dubbachuun beeku soba immoo duriin beeka. Am sobillee yaayyuu irra badee jechuudha. Du abbootii gadaa Karrayyuutiif qaamolee nu diiguu barbaadanii gidduutiin seenee yakka sun raawwatee jira. Durii waan cuf namatti qachuu jaalatu oppidiyoon juntaa takkan god shanee takkan god fardeemaanii takkan god jinnii takkan god am waan himata dhabeennaan qaamolee nu diiguu barbaadde. Qaamolee sun eenyufaa maaliif hin godhin? Abbootii gadaa namoota 14 qondaaltota gadaa olaanoo obbaasuuf ajajii directly kadab poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaa eenyuun akka bultu Araarsa Mardaasaa Oromoo beekaa jechuudha. Ajaji isa malee ajaji kaabinee isa malee ejjechaan sun hin raawwatu jechuudha. Shimallis Abdiisaa ejjecha abbootii gadaati mataan isaa waan ajaji kenneef miseensi caffee dura dhufe sobee jechuudha. Caffeen tun kalee harka dhaananii harka dhaanuun dogongor wannan jedhuu fi akka reefu Afraamed caffeechuun seera Itoophiyaa keessatti legislative paarlamaa federaal irratti armatamuu caffeen is a supreme parliamentary system waan bulluuf sirna paarlamaa keessatti angolaana haqab miseensi caffee waan taateef Shimallis Abdiisaatiin asirra yaadi kemaan kabajamoo caffee asirra maal jettan asirra deebiin keessa maal adontan Shimallis Abdiisaa mana mijjeessiftaa aduwaati jirtu maaliif Oromiyaa keessatti namni dhumataa maaliif uummati hongeen badaa uummata hongeen bada madhaxxee laallee daanga Oromiyaa mafurmaatiin gaafiin akkas gaafatamuu qabdi jechuudha. Gaafii akkasii sila gaafachuu malan amma ammoo miseensi caffee harka baasee caffee biltsiginaa wanneen nuuf kanaa jechuudha. Jecha abbootii gadaa Karrayyuu wajjin wal qabatee Shimallis waltajjii kanarra akka inni jedhe guyyaa jalqabaa poolisii Oromiyaatu ajjeefamedha. Ittaanee qaama abbootii gadaa kanaatti ajjeefame guyyaa lammeessoo jechuudha. Kan jechuun qaamni wayii poolisii Oromiyaa achitti ajjeese gareen poolisii Oromiyaa immoo abbootii gadaa irratti haaloo baate jechuudha. Dhugaan tana baay'ee. Sigalee dhugaan tana. Barii ta'e gaafa abbootiin gadaa ajjeefaman sana communication Oromiyaa shanee tajjeese jedha. Shimallis Abdiisaa caffee gubbaatti kaa'amane qaamoleen abbootii gadaa ajjeesan to'atamanii jedha. Warri to'ataman sun poolisii. Mee dhugaan eessa jira? Warri miidiyaalee gabaasan sun fakkeenyaaf dunam tokko lubbu nama poolisoota shaneedha jechuudha. Bitta gaafiin titana.
seer kamillee keessatti privacy waan jedhanii jira nam tokko eeginni du'e seer irra kabajan malaaf nam tokko eeginni du'e kabaji isaati jechuudha. Ye'uun ingidaa koronaa vaayirasiin hin jenne koronaan du'e bala konkolaataati yookaan itti dhukaasanii jeessa yoodha privacy isa dhiibee jira jechuudha. Qaamolee gad baatee communication isaa faana OBN waalta gad baatee shanii itti jeetet suni matti gaafataman goon bitta inni jeemun malee waliin ijjeechar keessa qabdi. Kan gaafachuun malee. Dubbii poolisiin Oromiyaa rakkoo nageenyaa karrayyuu keessa tureef abbootii gadaarratti haaloo baate kana dhugaa jala mul'isaranii walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Shimallis Abdiisaa asirratti waan tokko waan dubbate waan gadi bu'aa fakkeenyaaf mootummaan Bilisiginnaa sirna gadaa Oromoo deebiseedha. Irreecha Oromoo deebisee jiraadha. Irreecha Oromoo salphatee abbootii gadaatii fi konkolaataa ramadee jiraadha. Kana dantaan Oromoo caffee Oromiyaa irratti gadaa ramadameef ni jira. Warri ganamaa galgala Bilisiginnaadhaaf harka reeban konkolaataa ramadamee fi ganamaa galgala warra durgoo peeroolii mootummaa irraa kaffalamee fi sana nyaatan jaraaf akka konkolaataa ramadan ni beekna. Qabatamaadhaan garuu irreecha hin balleessitanii gadaa hin cabsitanii abbootii gadaa jimlaadhaan duguugdan. Asirratti dhugaa abbootii gadaa haqa abbootii gadaa gara dabarsuudhaaf har'as Shimallis wanta inni dubbatetu jira. Warra yakka kana raawwate seeratti dhiheessineerra jedhe. Araarsaa Mardaasa seeratti dhiyaateera. Shimallis Abdiisaa kan ajaja kana dabarse mataan isaa seeratti dhiyaateera. Fiqaaduu Tasammaa seeratti dhiyaatee jira. Bulchitoonni godina Shawaa Bahaa seeratti dhiyaatanii jiru. Warri aanaa Fantaallee seeratti dhiyaatanii jiru. Qaamoleen nageenyaa gocha kana qindeessanii yakka kana qindeessanii hanga raawwachuutti raawwatan eenyudha kan seeratti dhiyaate? Eenyuun uummata Oromoo sobdumoo eenyuun sobuudha kan isin barbaadan yakkamtoonni qabatamaadhaan kan yakka kana raawwate Shimallis Abdiisaa irraa kaasee haga caasaa gadiitti qaama mootummaa ta'uun osoo beekamu yeroo garagaraatti ofirratti illee ragaa ba'aa osoo jiranii seeratti dhiyeessineerra jechuudhaan har'a afaan guutanii. Sekondi 30 naaqniti yeroo baay'ee sekondi 30 ijoollee poolisii Oromiyaa ta'an ijoollee poolisii kee jirtan agamak isaan fayyadaman isaan taphatan. Armirra hubachuun dandeettaa jechuudha. Poolisiin ajajisii waqaam kamu hojii kamiyyuu siin raawwatu ajaj gubbarra kennamu. Poolisiin tokko dhukaasii jeessuudhaaniini saatii dhiifamnaa godhaa nam tokkotti falaasma beekamaa mawwataaddara seenti durii hindifa keessa yoo baratte irra baatu. Achi namni kun nam guddaa barate baksuunt profeesarooti gurguddoon cufti wataaddara seente tireeningii fudhattee eebbifamte baate. Wataadara keessa waan ajajamtu godhu malee godhan gaafattu. Filsifinna keessatti ammoo filosoofii keessatti falaasama keessatti yoo harka baasiin jedhama baasaa itti gaafachuu qabdaa jechuudha. Namichi wataadara dhaqee tireeningii gise kennan maal jirseeta hin dhaquu jedhan hin deemuu jedhe profeesarichi kunin. Kabajiin kennamuuf waraqati sun hin kennamuuf wataadara kan hin fudhatin tireeningii. Man deemnee naani wataadara keessatti gar mirgaa gar bitaa garduuban unjedhaniidha yoo training kennan maaliif garbitaa jettee yoo gaafadhin ajjeesan anammoo kan gaafati waa fudhachuun fedhu kanaaf hin deemuu jedha poolisiin yeroo dumaal goot ijjeessuudhaan ijjeessu hidhoodhaan hidhu ajaj callaan bultii jechuudha laal ajaj gubbaatti kennan ijjeessisiisanii gaaf itti gaafatamee dhuf maal godhan poolisii Oromiyaa inee jedhanii jechuudha poolisiin Oromiyaa as keessa balleessaan isii maan jechuun laal yeroo namoota beekumsaan sammuu xixiqqaa qabarnoota xixiqqaa qaban waan isaan leenjisanii fi jarris balleessaan qaban jechuun dandeenyu sirratti guyyoo roobootii ta'uun irra jiraatu beektee godheettee waan gootu adda baastee beekuu danda'u sirra jiraatu professional poolisii maalidha saayinsiin poolisii maalidha profeshinichumtiyyuu maalidha hojiidhumti poolisii gaheen poolisii maali seera kabachiisuudha moo abbootii gadaa duguuguudha poolisii Oromiyaas defend gochuun dandeessu dhugaa defend gochuun dandeessu akkamaadha poolisiin Oromiyaa dhiigaan kan laaqamedha itti gaafatami gubbarra gocha kana raawwate garuu mataarraa kaasee Shimallis Abdiisaarraa kaaseeti gochuun kan raawwatame gaafatama taanaan silaa adda durummaadhaan kan gaafatamuu qabu Shimallis Abdiisaa mataasaa Araarsaa Mardaasaa koomishinii poolisii Oromiyaa kan kallattiidhaan ajaja kana dabarse qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan godinaa kan aanaa qaamolee nageenyaa hunda isaanii haga gadiittidha silaa kan dhimma kanaaf gaafatama fudhachuun irra ture garuu akkuma jedhame poolisii lama qabdee hiitee fi seeratti dhiheessineerra jechuudhaaf hin dandeessu har'as haqa abbootii gadaa gara dabarsuudhaaf affeerratti sadarkaa kanatti ba'anii waan hin fakkaanne dubbatanii jiru gama kan biraatiin immoo qabatamaadhaan maanguddoo karrayyuullee Adaamaatti ogguranii araaramnee jirra nagaan bu'ee jira gumaa fuudhanneerra gumaan ba'eera jedhanii akka isaanii miidiyaadhaaf ibsa kennaniif illee dhiibbaan garaagaraan irratti taasifamaa jiraachuu kallattiidhaanis kallattiidhaan ofuma isaaniitii doorsisa irratti raawwatamu al kallattiidhaan immoo abbootii gadaadhaan sossobanii maanguddoodhaan sossobanii akka isaanii murtoo
kan irra gahaniif yaalii garaagaraa taasisaa jiraachuudha dhagaa kan jirru. Egaa sa'aatiin keenyas waan deemeef odeessaalee keenya irraa irratti goolabna. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataa turree jirra. Odeessaalee keenya har'aatiin jalqaba irratti maanguddoon abbaan keenya Haji Hasan Gammadaadha. Gara Arsii Lixaatti boqochuu isaanii simbiraan geenye turre. Gama kan biraatiin wixinee seeraa manneen marii miseensotni mana marii United States qopheessan lamarratti dhiibbaa isaan mootummaa Itoophiyaa irratti qabaachuudhaaf malanii fi maal gochuun akka eegamu wixineewwan kunniin akka raggaaniif akka hojiirra oolaniif maal gochuun akka eegamu irrattis mari'annee jira. Gara dhumaa irratti yaa'ii caffeedhaan waan wal qabatu ilaallee jirra. Ani Yoon Ingidaati Guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birruu waliin taanee si waliin turre waan waliin turtaniif galatoomaa torban gaarii isiniif hawwina.